Bilbilli haaraan isin abbaa isaadhaan biyya tokko yoo isinitti bilbilee waan tokko isiniin jedhe yookiin isin arrabse akkaataa karaa salphaa ta'een bilbilli sun kan eenyu akka ta'e aappii maqaa abbaa lakkoofsaniidhaa isiniif baasuu danda'uun isin barsiisa. Egaa daawwattoon kiyya waan kana akka namni baay'een argee itti fayyadamu viidiyoo kan laayik sheer gochuun nafaa turaan hordofa. Hayya daawwattoon kiyya dursa aappii tokko bilbila keessanitti gad buufachuu isin barbaachisa. Aappii kana gad buufachuudhaaf as Google Chrome keessatti galtanii achi booda bakka sarchii kanatti tokko fedhii yoo ta'u achi booda bakka sarchii kanatti gola Oromiyaatti ni barreessanii. Hayya daawwattoon kiyya dursa aappii kana isinitti agarsiisu kana bilbila keessanitti gad buufachuu isin barbaachisa. Aappii kana gad buufachuudhaaf as Google Chrome keessatti galtanii achi booda bakka sarchii kanatti tokko achi booda gola Oromiyaa kan jedhu irratti baasirratti tokko michuu joo bisattanii barreessanii. Ammallee asirratti gola Oromiyaa kan jedhu tokko kilikni gootu. Ammallee haala kanaan sitti fitaa solo ta'e koon sarchii kanatti tokko michuu joo bisattanii jedhu irratti sarchii kanatti qubee gaa taa ammallee asirratti naa barreessan cuma sarchii fuuldura kan kilikni gootu sarchii gootu. Ammallee haala kanaan achibooda ammallee haala kanaan suuraa kan seegaa suuraa kanatti tokko kilikni gootu. Achibooda aappii gad buufachuudhaaf suuraa isaa gad deemu barbaadamuu deemu barbaadamuu fuuldura kan kilikni gootu. Achibooda dhumarratti qalama deemaan kan barbaadamu ammallee haala kanaan suuraa kan jedhu daawulood keessatti daawulood kan tuutanii aappii gad buufachuudhaaf suuraa kan gad deemu. Ayya daawwattoon kiyya aappii gad buufatanii yeroo dhugatan aappii kan deemaan kan barbaadamu geet istaar kan jedhu daawulood keessatti daawulood. Achibooda haala kanaan filannoo isin abbaa jechuudha tiruu kolor kan jedhu kanatti raayitanii gootu. Ayya daawwattoon kiyya aappii gad buufatanii yeroo dhugatan aappii kan haala kanaan deemaan achibooda ammallee asirratti koontinuu kana kilikni gootu. Ammallee kan haala kanaan achibooda imeelii yoo isin gaafate imeelii bilbila keessanitti wal qabsiiftanii ni bantan jechuudha. Achibooda kan haala kanaan isin kan jechuudha. Lakkoofsi abbaa isaadhaa hin biyyeen tokko yoo isinitti bilbilee waan tokko achibooda aappii kan haala kanaan kiiboordii isaadhaa hojii jalqaba jechuudha. Amma isin wanti gochuu qabdan fakkiin sagalee gadi qaban kan waasaappi osoo hin taane kan aappii kanarra jirtu yookiin kiiboordii kanarra jirtu ni jirti jechuudha. Achirratti yeroo tokkoof kilikni gootanii godhee achibooda kan harka bitarratti fakkii siitiin ni jirti achirratti yeroo tokkoof kilikni gootanii achibooda ammallee kan haala kanaan sitti fida jechuudha. Asirratti laangoojiis kan jedhu yeroo tokkoof kilikni gootu achibooda afaanota hunda isiniif fida jechuudha. Oromoo Itoophiyaa kan jedhu kana keessa ni barbaadu jechuudha. Egaa daawwattoon kiyya kan Oromoo Itoophiyaa kan jedhu kun asirratti argama jechuudha. Asirratti raayitii guutanii tajaajilatti seefii kana kilik gootu. Achi booda kan haala amma asirratti argaa kanaan waan isin sagaleedhaan dubbattan afaan Oromootiin isiniif barreessa jechuudha. Isin ammoo daayirektima ergaa nama itti erguu barbaaddanitti itti erguu qofaadha jechuudha. Aappii baay'ee tokko bareedaa ta'edha. Hundi keessanuu gabbuufadhaatii itti fayyadama.